عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو وردفتوني ميديا كوتي كان الدنيا كان رترجم كندنت كيسانو يويا هر إرجاها تنتما اسمي في دير فيه بليز ربي كيساني بجد هندمت كيسان بك جرتنيتي سكندك وسون فلان فيديو كان شير قراتي أمتا أورمو بك جرين دم برن وجايا أبوليتين تنتون مكانسي زارا جرمتي مجا أورمو تكوتو بيا كانتي اتثبتي الفيسي مكانسا مفتا شيء عاشم جرما بيكنا كيس جراتا ات الفيسيتين كنو سفود اجريتيني صبيتين بري سيلي بري كما سديت حركانياتي هر غافسين دور ابجي سغل فتته كن اي غلتتي غدي بيسيتين بديتيني هر مچايون تنجچودا كنو حديقه كنا كيس غيا افر بلتي كنو شانتا سيرغتني حديقه كنا كيس وانيا تنقبدو وان دبين قبدو اللي بالبله هنكاسو اللي بدي اسكيس جرا اجماني جرجداني هندمت كيسني جولي اورمو وري ربي بجتني ربي صداتني فيديو كان شير قراتي مجاكنا بك جلت قباتي وان برال حق اسيا حق ايسي الرافودا في بريك مسدد نياتي وغاتو غودو سورتي جرتي كونو بولتينرا دغودن ديتن جچورا وان ني سيغو جچورا بري كما سديتي بيا كانت جچون يعني انو جرينيا ولين جران نجنه ولما لو دبرسينو دلغا ديمه دلغا كديمه اللي بقى بري رو نرما فودا ولما جراتات متره اما انجا سغلفا غاي جناني بلبلا في چوفته ديمه وان تكبقى بلبلا فورن كاسو اندبتو akkasuma immoo waan sirraa jechuudha baay'ee haasa'uu hin dandeettuun dhukkubsatte jechuudha wallahi mimmaan tun dhabu boleetteen tun lakkuu afur garaa qabdi mana yaalaa fidanii lakkuu afur garaa qabdi jedhaniini itti himan jechuudha kanaaf ijoollee oromoo yoo rabbiin ka sodaatan ta'e viidiyoo kana sheer godhaatii hatantama mucaan kun bakka jirutti qabameetiin akka seeratti nu dhiyaatu akkasuma warreen obboleettiin kana gargaaruu barbaadan jettani lakkoofsa isii maxxansaa gargaaraatii bira dhaabadhaanii jedha nuti biyya kanatti wal malee uummata akka hin qabnuuti viidiyoo kan sheer godhaati waliin gaati akka mucaan kun seeratti dhiyaatu tantamaan jechuudha nama karaa irratti gatee si fuudha jedhee dogorsee dunyaa harkaa nyaata karaa gatee dafaa miftaa haashim ka jedhamu bakka argitanitti qabaa jedha suuraa isaas ni maxxansa kun akkuma argitan jechuudha har'a obboleettiin teenya tun ilmoo afur garatti baadhattee jirti mana yaalaa dhaqxeennaani ilmoo afur garaa qabda jedhaniini namni ilmoo takkattiyyuu yoo ulfaay haga yaadun beekan ilmu afuri garab baadhatte akkanatti kuno hadiiqaas dhagatan kana keessa kuno lafa kana ajaawu kana keessa kuno akkanatti guyyaa afur bultee jirti jechuudha kanaaf hundumti keessan oromummaa isin qabee bakka jirtanitti obboleettee tanaan birmadhaatii bira dhaabadhaa isinin jedha galatoomaa viidiyoo kana sheer godhaatii wal biraan odoo ati fedhii isaayyuu qabaatte odoo atu jardera kana waan isatti dhiyaatu taate gizee sitti fudhatti dhuguma si jaalate taanaan garuu asamuyyuu namni dhiirri jaazaa bichaa si buufattee kararra si gatu feetu torbaan tokko bilbila keessa si buljitee si oolchitee gaafaan fedhii ofii sitti baatee haga kan keessi argite kalaas ishaararra si gatte haftee ati kararratti kana maaliif ta'e irraa qusachuu odoo torbaatama sitti bilbile irrumaan kaasin dhuguma si jaalata taanaan si'ii miti nama si'ii yaaduu miti nama si dubbisuu miti nama salaamata kan kee dhiisee dafee rakkina keessi hubatu rakkina kan keessirraa barachuu rakkina kan keessirraa qoodamu odoo ta'u rakkanneeyyuu qoodama waa meeqaan madaalan dhiira kana ijoollee keenya wallaahi ijoolleen dhalaa akkanuma ufshawwanna malee dhiira kana waa meeqaan maalinna tasaa baruu dandeenya odoo inni nu sobee nutu isaan soba malee isaan nu sobanii dubartiin silaa bara waa meeqaan isaa fatanuu dandeenya gara laafummaa isiiti malee amma dhiira dhaabbatteelleen gurguratti garuu hin beekta akkaataa malee jiraatu gara laafummaa miti ila seenu dhagaye bakkaan lubbuutii fi bakkaan qalbii wal faanaa miti dhiira dhuguma si jaalata bultii boru walii ijaarachuu taanaani atuu kufaatii isaa yaaddu kufaatii keellee ofii yaaddu wanna wayii odoo inni si barre rakkoo kan keetu odoo inni sirraa hubanne odoo yookiin inni sirraa fahamne ofirraa ila rakkinuma ta'e wayii keessaa ba'u yaadi odoo sattuu ni manne gaafaan siiquu qabe maal ta'a rakkina san keessaa bahe ka'e rakkina san keessa tarsa itti himi innuu siifan yaadda maaliifan rakkina san dhokka kiyya waa tokko sitti hima asirratti wanta hubachuu qabdu maa inni beektaa yaa shaboo ofii jettu miyyaa'i namaa jettu kusaa'ee jedhe akka mammaaksa wayiiti jechi kuni caboo yeroo warra maaraamo daraasoo siin lomixaafa ta'u gorsitee miti baxeetu obaase hin galuuf ila wanta hubachuu qabdu akka biyyoo ittiin hin galuuf garuu
gaafa waan tokko isa mudatu iyyuu ahaa jedhala. Maanni inni guddaan ati akka keetti of eeggannoo mataa keetii gochuudha malee abalu akkas godhi abalu dhiisi abalu utuu jecha namaatiif gorsa namaatiin namni hin deema waan baay'ee sirreessuu hin danda'amu garuu namni utuma ilaalu wallahi amma waan sidifu hundi keenya egaa wanjalarra oolla miti. Namuma qabaruuf illee qabrii gaafa deemnu qabriirra dhaabatee wal hamata namni keenya achuma bukkee dhaabate zaatu beekee qabrii kanatti hin deema haarareeti iyyuu toofate gara rabbitti deebi'ee yookaan waan baay'ee ofirraa sirreessa garuu ittuu caala namni keenya gorsi hin deebisu. Inkwaan gorsa miti qabrii nama obboleessaa waa lama jiru argeelli namni toofate gara ofitti hin deebi'u. Aan akkasii hin ta'u jedhiiti of gorsuudha malee nama keenya gorsii ta'e dhiiste asirratti haasofneef wanti nuti finnu hin jiru dhiisneefis wanti dhufu hin jiru garuu ofii keenyaaf of eeggannoo gochuun immoo baay'ee barbaachisaadha beektaa. Walillee hambifachuu baatee wanni inni walirraa fudhatu hin jiru ijoollee kennaa ufaa sattaru nama sattaruun dura ufaa sattaru uf sattaranii kaanitti alatti bani malee odoo ofii sattarre gadi ba'anii nama sattaruu hin danda'an abadan. Kanaafuu walaa sattarruu ufaa sattarruu uf sattaranii nama sattaruu waan jirudha. Gin garuu ijoolleen keenya ilma dhiiraa kuffistanii kararratti nafina kararratti hafu jirtan rabbi sinaa eeguu ulfaadha galatoomaa guyyaa gaarii qabaadha. Warri ishii ofirraa kennina jedhee jireenya ishii ijaartee jiraachuu dandeechu biyya ofii keessatti. Daa'imni namni urmii shamarrummaa osoo hin guutin biyya namaa kana dhufanii hin jirani. Barumsa illee haa dhabu ilma namaa tokko kalaqa rabbiin ganamu barumsa namaa kenna. Barumsa immoo fiizikaala baratanii argatanirra kan rabbiin namaa kenne santu caala. Isin namoonni ala bahanii barraa bahanii warra xalaba jiran caalaa hojjetanii obsanii giddiin xalaba sanii iyyuu nama baasee giddiin mana sanii nama baasee wanna hunda gad jedhanii gaddaaf gammachuu dabarsanii of jijjiiranii maatii ofiitillee jijjiiranii ni jiran. Dhugaa rabbi garuu namni guddaan namni silaa ijoollee biyya sanuu jiraniin gorsiiti jedhanii eegan namitti guddoo yaa rabbi najaan baasii bara maalii keessa akka jiru nama gattoo gaafinatti gahaa jira. Irraallee hin dubbatina. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isin immoo maqaa nu balleessanii warra achi jiru jedhani. Wanti kun fuudhaniitiin akkanatti la wanti tokko bilooniin tokko kakanaata jedhanii hanga feetu akkanatti micceeftee hin seenu bilooniin suni biloonii bira. Biloonii masana bakkuma ofii sana seena malee gocha abbaa tokkotti hin qabatu. Osoo waan fedhe ta'e osoo shamarran biyya san jirtu miti intalli haadha teetii marti kaati wajjin dhalatte hundi wanna feete dalayte yoo ati hin dargin sitti hin qabatu wanti sun. Akkasitti cafaqaa ajjeesaa jedhe saniif inni tajajamelleen kan inni uummatee lafa keewwate gabroota isaa kan illee rukutamaa jiru gabroota isaa maaliif rabbiin kama akkas kaa'een uffattanuu jira. Uffattanuu fi malee waan biraatiin quraanni yoo bu'ee jira fakkeenyaaf akkasitti dalaguu qabna. Fakkeenyaaf yoonii fi haala yerootti ilaalee wanni kun tokkoon qabu maaliif rakkoo hin qabne yoo jettan namni nuti rafaqu hin jiru yoo jettani toobadha rabbii keessanii deebi'aa toobadha. Kanaaf gargaarsa jettee gargaarsi kanarraa akkuma rabbiin walaa ta'aawanuu jedhe dhaggeeffadhu. على الإثم والعدوان والإنجرجارنا ما سيادري يقولوا ربي ما سته تكفرتي شركي سيرتي التأنسون قاتل النفسي سيرتي ما سيرتي لا تقربوا الزنا إنه فاحشة زنا تبياتنا إن كلاوينا أجر يو اتداتني مو مرتين كما كانوا كي تجرا يو كانت أبدا مو قرو كتابني عذابك يسين إيجتا إن عذابي لشديد كتابني كي يا أكان جبارا قبا الدنيا سينا كتاب الدنيا سينا دي إني أتشيبك كتباتني إن كبدني الأجر سني فكسي ورين بي على يقدر هيروما كيسن هيروما سيرا كبيسا نكا قدر توسلا قرقا كباتي دي حرو المون أرومورا بكا جرتو تليتي فوتي بيكا والله إنفوتي maaliif hin argiti jechuun walaakin kan irraan qabu isin jira qabatte waan goonuu qabnu maal goonare waan goonuu qabnu itti ko halaalii taate akka fedhettan dhaqee qabadde dhufaan isa jechuun walaakin haraamin itti silumaan jara hattuun hin qabamtu yaanii badanii jirani nu kana mee maal goona jechuutti hin jira waan hin dubbadhe kaa inshaallah oo faamtan yoo faamu rabbi galatooma ustaaza keenya baay'ee nu galatooma ulfaadha deebi'ee jira kanuma kechuu ati ma yaada kanarratti maal qabdaree amma kunoo kechuu kanatti dhugaadha hin deeggaramu haa ta'u malee amma mucaan tuni nama du'aa fi jiruu jidduu jirudha jechuudha. Nafseen namaa baattee yookiin hiikamtuudha. Wanta siin taatu hin beekamu jechuudha. Baay'ee ulfaataa fi baay'ee cinqii keessa jirti. Sa'aatii kanatti jechuudha cinqii isa dura zinaa daladde inni akkasumatti. Garuu sa'aatii amma isiin cinqama lubbuu kana keessa jirtu yoo gargaaran akkam.
fakkeenyaaf jechuu. Hayyee galatoomii sanyii Jawaar. Fakkeenyaaf daa'ima gara dhugaa kee akkasuma itti teessu jetteetillee muwaafiqa waliigallee jira. Daa'ima garaa jiru. Daa'imni garaa jiru Rabbiin nagaadhaan keessa. Walaakii wanni jiru maali? Yeroo ergama Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam jaartiin tokko dhuftee isaanitti yaa ergama Rabbii zinaa natti dalage namicheetti himatte jennaan duuba dhaqii daa'ima garaa kee jirtu kana ta'e kottuu jedhaniin jennaan kalaas deemtee deessee dhuftee jennaan dhufe jennaan achiin Umarii fi Bakrii ta'e jennii ajjeesanii cafaqanii jechuun ajjeesanii jarri sahaabaa lameen maratti qabbaranii jechuun saniif da'uurra kon qabu gargaarsa kana maallaqa baafnee gargaaruuni garuu mucaan silas abbaan qabu mucaan haadhaa waamamaa beeka mucaan silas haadhamu hedduu namaatti sirra deemee mucaan kan keetii jedha lakki islaamummaa keessatti kan saatii miti gurbaan illeen namta hogaafii wayii gaafatee kee itti dabalataan koomentiin maal jedhe gurbaan illee ajjeefamuu qabu jedha heyyee gurban jenne intala jenne namni heerumee ka'ee zinaa godhee jenne namni kanammoo jirooltaniimi dhagaa gaafadhaa waan kana dhagaa gaafadhaa warri isaan viidiyoo baay'ee dubbata waan ta'eef nuti warra onlaayiniiti miti ana akkasumatti deema malee keessa onlaayiniiti miti nuti ammaan tana markata irraan deebi'ee dhufan jechuudha gama markasaan deebi'a waan ta'eef nuti warra onlaayiniiti miti isaan gaafadhaa dubbiin kun akkam jedha isaanuu adda sinii baasan tokko laal bira ta'anii yeroo tafsira godhan laalladhaa bira ta'ati jechuudha. Wanni ajjeefamuugaa naama akka shari'aa islaamaatti ajjeefamuugaa yoo ajjeefame qixaatni adaabaa isa jechuudha yoo tobbatee Ibu Mayyesha, Rabbina Buffet Farama, Buffet Sanit Kunge, Kenya Miti, Gay Rabbit, Murtetin Keninu, Toban Isufini Mala, Munkin Rayo for Nifagate Jeju, Kanafakasi, Daima Garajur, Tudni Garajur Tukuni, Munkin Fayanda Umala, you can negar region, Lubunsia for two finger garina, you daimia foot emere, Lubunsia Fungar Garaja Chunamani, Lubukes Tinger Garaja Chujil, Mali Rabino Aba, Jafaka Jede, Sulubukas and Jirtu, Lubukas Tivega, Wallahi, Mali Chafaka Chichala, Asichafaka Jede, you Chafakame with one can achieve Gutati Bilomi Churaf, Yemale, Broti Miti Bexanifu, Kanama Lubukas Lubukas Siake uktidi ya kasi inshallah gama markazana nomnawan kuma yada ke digara walka fashale sega banjenne guya bori haka ke dufe kayoma hasiba qare kita kan ke guya gafa insitti kan nemejede ofi ke qarata ofi ke tifdalaga am tu gargar terati kuno ajra haditha qur'an kam yo kadi laide nifu an way wade ka ton tane barakallahu fikum de mati baranne wan kan itawajjanu aka guya bori أكنا جدا إن شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين يا رب دينار والله دون الكبد يعني كل حالا إيجور لهم دكيدا كيف أستاذ بولو رامي سلافو لربي تأني واني منو هنك أمنو دبي كنرا حاجة دين مبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بزور واد الصمد سمون بملال سو لكسو ينسى كارغو تنكم بافتاب بسا